kanallee haasa'uun barbaadu namoonni baay'een keessoodhaan hin beeku gatii ta'ee fi mudannoo sanarratti xiqqoo si baay'ee qalbiin na cabee eegammoo qalbiin akkasitiin si cabee hin hafinii jechuudhaan beekaanii fi tokkummaan akkan konsartii kana Dubaay irratti qopheessuu fi jarri immoo mallaqaanis yaadaanis akka na cinaa dhaabbatan waadaanaa seenanii garuu ani gaa hin milkaa'as akkasiin ta'a jedhee yaanne meegaa yoo isin jettan haa ta'uun jedheeni jarri immoo konsartiin kun illee milkaa'uu baatullee ziyaaraallee biyyoota adda addaa dhattee dhufta malee hin hafuunaan jedhanii waadaanaa seenanii akkuma waadaa sanaatti immoo akkuma argitan konsartiin sun akka haala gaariitti haala milkaa'ina qabuun gama kiyyaan na gammachiisee baay'ee tokko hamilee guddaallee natti horee darbe jechuudha konsartiin suni amma immoo gaafa jarri konsartii kana naa qopheessanii mallaqa sitti baasanii waa hundumayyuu itti ta'anii jechuudha yaada sammuu sitti dhiphatanii konsartii sana naa qopheessanii ittiin aanee gaafan Finfinnee irraa ka'ee guyyaan konsartii kootii qaqqabee immoo biyya Dubaay deemuu waan ajaa'ibaan arge wanti ajaa'ibaa sun maali yoo jettan simannaa addaa dhugaa isin iyyuu ragaa baatu an kana himachuu iyyuu barbaadu guyyaa sana xiqqoodhuma si yoon tariitii imimmaanna qabeessana yoon illee akka tasaa maal fakkaataa namuma waan tokko waan guddaa akkasii an argines ta'uu danda'a garuu immooti namni akkas namaa ta'u jiraadha kan jedhu immoo keessa kootti baay'ee gammachuu guddaa tokkotu natti dhagaame abbaan giddii biyya Dubaay irratti simannaa addaa qopheesseetu haadha manaasaa wajjiniin dhufeena simatee haadha manaasaattiin immoo ansee ummata Oromoo hiriyoota isaa tokko utuu hafin wajjiniin baay'atanii dhufanii simannaa addaana simatanii warroota guyyaa sana simannaa sana irratti halkan irriiba dhabanii irriiba irraa ka'anii sa'aatii hin ka'amnetti abbaa giddii faana dhufanii na simatan maqaa ummata Oromoo maraatiin naaf galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha jecha isiniif hin qabu hadharra ga'e immoo kana dubbachuu kootiif anillee hamilee guddaa tokko akkan gara fuulduraatti hojii guddaa tokko hojjedhu na taasise ammas ittiin aansuudhaan immoo amma kanan dubbataa jiru waa'ee konsartichaati mudannoo waa'ee konsartii irratti immoo na mudate immoo boodarra isiniifan ibsa yoo yeroo qabaadhe jechuudha hamma garuu namoota kana hanguma danda'e tokkotti anillee qaasaan danda'u haasa'u namoota kana galateeffachuuf barbaadeetanii wanta naasa'aa jiru jechuudha jimmarraa ka'anii Finfinnee darbanii biyya Dubaayitti argamanii konsartii koo irratti shamarrani jedhanii utuu nan tuffatiin bakka sanatti argamanii na cinaa dhaabbatanii mallaqaan illee hamileedhaan illee abbaa qabeenyaa hoteela Dololloo obbo Kaamil fi hiriyaa isaanii Finfinnee irraa immoo waalessa kadhatanii dhufanii achitti naaf argamaniiru kuni sanaaf hamilee guddaadha galata guddaadha maqaa uummata Oromootiin obbo Kaamiliif hiriyaa isaanii abbaa giddii koo maqaan isaanii harkaa badee maqaa isaallee dhaamuun fedha geettinnet maqaan wajjin dhufee Taamiraati injiinar geettinnet abbaa giddii injiinar geettinnet ኔትወርክ injiinar geettinnet baay'ee naaf galatoomaa hiriyaa injiinar geettinnetii fi abbaa qabeenyaa hoteela Dololloo maqaa uummata Oromootiin kabajaaf jaalala guddaan isiniif qabaa ulfaadhaa naaf galatoomaa utuu nan tuffatiin dubartummaa kootiin waamicha koo kabajdanii waan dhuftaniif itti aansee immoo namoonni biyya keessa taa'anii sagantaa koo irratti hirmaachuu hin dandeenye otoo dhufuu barbaadanuu sagantaa sana irratti hojii adda addaatiin mudannoo adda addaatiin warra hin dhufne jira garuu immoo dhufuu baatanus as taa'anii anaa shoora guddaanaa taphatanii gahee guddaanaa ba'atanii jechuudha kana jechuun sagantichi sun akka milkoofne waa baay'een irratti godhamaa ture yeroo sana immoo namoonni as jiran kun akka sagantaan koo hin fashaloofneef namootni shiranatti xaxan kun dhufanii sagantaa kana akka narkayya ta'anii bilbilaanis waama fedheen haa ta'u na gargaara na utubaa turan maqaa jaraa dha'uun barbaachisaa miti jarallee uummata Oromoo naa galateeffadhaa maqaa saba bal'aatiin galatoomaan jedha ittiin aansee koreen guyyaa sana sagantaa koo irratti guyyaa an dhaqe guyyaa 10 guutuu dadhabnee nuffine otoo hin jedhin anarraa waan tokko otoo hin barbaadin kaffaltii waa tokko malee bilisaan fuula ifaatiin fuula gammachuutiin koreen nafaana rakkataa turtan hundi keessanuyyuu naaf galatooma ulfaadhaan isiniin jedha ittiin aansee immoo ummata
Dubaay keessatti argamu Oromoo Imaaraat keessatti argamtan hundi keessanuyyuu akkasitti na bareechitanii na miidhagsitanii otoo kutaan amantaan waliin qoodin bakka sanatti dhuftanii ana gammachiisuu keessaniif na faana gammaduu keessaniif ana utubuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ittiin aansee immoo miidiyaaleen adda addaa miidiyaa network ETM kan tokkummaarraallee jalqabee biyya Kaayirootti kan argamtanu Ameerikaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa, Jarman biyyoota hundaarra teessanii maqaa hunda waamuu dadhabus biyya Emireet Araba hundarra teessanii poostinaa gootanii beeksisa naa hojjechaa turtan isinillee naaf galatoomaa naa ulfaadhaa. Biyya Dubaay keessattis shamarran ana simataa turtan kennaa adda addaa naa kennaa turtan na jajjabeessaa turtan affeerraa adda addaa naa gootan hundi keessan thank you maqaa uummata Oromootiin galatoomaan isiniin jedha. Kanan irrise yoo jiraate natti mufatinaa walumaa galatti namoonni sagantaa koo sanarratti milkaa'ina sagantaa kootiitiif tarkaanfataa turtan hundi keessan baay'ee naa galatoomaa ulfaadhaa kabaja guddaaf ulfinan isinii qabaa. Na gammachiistaniittu na boonsitaniittu konsartiin koo immoo haala miidhagaa haala bareedaa naatiinis ta'e hundinuu naa milkaa'eera ani hayyaantuudha milkooftuudha. Galatoomaan isiniin jedha hunda keessaniinuu. Kan kanarraan hafe immoo warroonni sagantaa sanarratti saganticha akka jeeqamu yookiin immoo sagantaan koo akka milkoofne godhaa turtan maqaa namootaa dhahuu hin fedhuan. Maaliif ani warri kana godhaa turan sabuma kooti. Aaliidhuma kooti dhiiguma kooti waan ta'eef kana sana jedhee maqaa dhahuun barbaadu. Maaliif gochi sun akka achitti raawwatamaa ture anaaf ifa miti. Wanti sun maaliif achitti akka amarratti wanti sun raawwatame anaaf ifa miti. Garuu immoo tarii namni lamaan tokko walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'iinsa nama lamaatiif jecha garuu ana nama karaa fagoo imalee dhufe. Ana nama Oromoo wajjin wal arguuf hojii koo Oromootti qopheeffadhee ofillee hamilee koo illee waggaa hedduu dhufadhee taa'ellee hamilee koo jajjabeessuuf namoonni mallaqa hedduu itti dhangalaasanii bakka sanatti an argame anaaf jecha obsa qabaachuu dhabdanii anaaf jecha obsuu dhabdanii tariitii shamarranii omaa gochuu hin dandeessu jettanii tuffiis haa ta'u kabaja waan sana raawwattan isinis naaf galatoomaa. Homaa miti. Maaliif gocha badaa walitti gochuun isinumaaf sammuu keessaniif boriifillee mee maafan kana godhe jettanii akka of gaafattan isin godhe. Ani immoo isin saba kooti dhiiga kooti ani saba koo gadi ba'ee kana na godhe. Waa baay'eetu jira waa hedduutu jira bakka simannaarraa kaasee bakka waltajjii an sirburraa kaasee gocha guguddaan irratti raawwatamuuf yaadamee ture. Anuma irratti akka dhuunfaatti ilaalcha namootaa keessa wanta hin galle keessoodhaan waa baay'ee ture. Sana hunda ani tokkummaatti illee nimne natti kan dhihoo jiru yeroo sanatti abbaa giddiidha. Abbaa giddiitti illee gocha akkasiin irratti raawwatameera bakka sanatti hin jenneen. Maaliif akka namni konsartii koo irratti walitti dhufu fedheetan. An konsartii koo irratti namni walitti haa dhufu kanan fedheef mallaqa argachuuf qophaa fi miti. Silaan koo ani Oromoo hunda biyya Arabaa irratti batalay Dubaay irratti baay'ee wal qoqqoodiinsatu jira biyya biyyaan akka gareetti akka gandaatti. Wanti sun hafeenu tokkummaa haa uummannu jechuu yaadeetan ture. Kanaaf namootan keessaan kadhadheessa. Namootallee kana dura baay'ee hamilee koo cabsanillee bakka jarri jiranutti dhaqee kanan kadhadheetu jira. Namoonni sun hundi konsartii koo irratti hin argamne. Namoonni kabajaan immoo xalayaadhaanis waameen hin argamne konsartii koo irratti. Immoo lola kaasuun sun keessoodhaan anatti akka konsartii sana achirratti hin qopheessine akkanillee guyyaa jijjiiru waa baay'ee naan jechaa turtan. So maaliif akka ta'e anaaf naan galle ani keessani ani orma miti. Badiin koo bakka kanatti maali? Yoo abbaan giddii ballees anaaf jettanii dandeessanii bor abbaa giddii wajjin biyya tokko jiraatu wal gaafachuu. Abbaa giddii jechuun immoo nama kabajamaa, nama ulfaataa, nama guddaa. Biyya sana keessatti namni nuu qabnu namni guddaan abbaa giddii. Maaliif yoollee namni ballees keessoodhaan mariidhaan mareetu namni Oromoon mariin mareetu rakkoo ofii fura ture. Isin garuu otoo akkasiin godhin anaa waltajjii irra jiru maqaa koo kaasu. Lammaffaa immoo wanti hanga addaatti baay'ee natti dhaga'amee baay'eellee hamilee keessa na seensisee dubbachuuf yookiin immoo lola cimaa kakuu ka'a jedhee of qusadhe kadhammoo utuu hin dubbatin hin darbu. Innis maali? Waa'ee caalbaasiinii suuraan dhiyaate irratti filannoo suuraa sanaa filannoo kooti. Filannoo korees miti filannoo abbaa giddiis miti. Yoo itti waqqasamuun itti arrabsamuun itti dubbatamuun malee ana malee abbaan giddii suuraan kun caalbaasittaa dhiyaatu jedhee abbaa giddii miti kan dhiyeesse filannoo kooti. Sanammoo inni ta'u suuraa sanarra
muummee ministeeraa Dr. Abiyyi miti kan jiru isa qofaa miti kan jiru ummata Oromoo irra jira warqina gabayyoota irra jira maaliif maqaa dhahee hin danda'u namoota baay'eetu irratti jira bareechitanii hubattanii yoo ilaaltan suuraa sana jechuun immoo anaaf seenaa kooti seenaa guddaa seenaan jireenya koo keessatti du'ee ka'ee itti dhalate jechuudha suuraan sun innan biyyaa bahu akkanitti biyyaa bahee bultii 8 saaraa keessa buleetan biyya Masrii dhaqe gaafan deebi'u garuu rabbi in kabajanatti horeet ministeera xayyaara mataa isaatiin fidee gaafa inni na dhufu anaaf kabajaaf seenaa guddaadha anaaf seenaa koo sanammoo anatu seenaaf ol kaa'ata waan ta'eef suuraa sana seenaa naaf ta'uufan caalbaasii sana irratti fidadhee jechuudha eegan immoo caalbaasii sana irratti fidadhee anatu nama xinnoodha moo muummee ministeeraan nama xinnoodha moo ummata Oromoo xinnoodha moo ummata achirratti hirmaatee jirutu xinnoodha moo ummata konsartii hoorratti jirutu xinnoodha jecha sana irratti wanti ta'e kana ibsa jechuudha an akka kiyyaatti gizee yaadu maaliif nama dhuunfaa tokko fidanii caalbaasii kana nama dhuunfaa tokko finnee otoo dorgomsiisne birrii 5,000 nafiisaadhaaf kennaa jedhanii haasa'an jechuudha hamma bakka sanatti nuti bakka birriitii miti silaa kan jirru an seenaa koo Oromootti agarsiifachuu barbaadeetan anaaf bor seenaa ta'e ola taa'uudhaafan jarri garuu seenaa mallaqatti jijjiiran maaliif duruma seenaa mallaqatti warra jijjiiraa jiraatanudha jechuudha bakka kanatti nama dhuunfaa tokko muummee ministeeraa tokko wal bira qabdanii gaafa xinneessitanii haasoftan kana borumaafuyyuu ejjennoo keessan sirreessaa deemsa keessan sirreessaa ana miidhuutti of miidhu an bahee hin dubbadhu garuu bor seenaan isin dubbataa jechuudha amma ittiin aansee immoo namoota caalbaasii sana irratti hirmaate tokko abbaa giddiitii tokko hoteela Dolollootii tokko abbaa qabeenya injinara ammaati mee kana keessaa namni xinnoon namni caalbaasii kana anaa miliyoona kennuu dadhabu hin jiru ko namni dadhabu hin jiru kana keessa karoorri isaa isaaniiti an Oromoon qabaatan Oromootti gadi baase warri immoo achi taa'anii nama tokko maqaa dhahanii otoo nama kana footoo suuraa nama kanaa baafne caalbaasii irratti caalbaasiin kun birrii hangana bita inkaan suuraa kana miti jedhanii dubbachuun namoota baay'ee dadxinneessanii kana itti yaadamuu qabaa jechi yoomillee waliillee dhiifama goonee walitti wanti kun baay'ee amilee koo na buuseera jechuudha bakka kana amilee koo na buuseera kanaaf kun sirrii miti ani immoo akka mootummaatti xalayaa barreessifadhee xalayaa mootummaa qabadhee imbaasiif qonsilaatti galchadheen kana galchuun koo maaliif mallaqa kadhaa miti kanan kana galche an namoota achi dhufanuuf eegumsa beekumsa Oromoon achi dhufu akka wanti tokko achitti hin uumamneef dursa buusee mootummaarraa xalayaa fudhee kan dhaqee eeyyaman qaba bakka sanatti gaafa jarri gadi ba'anii ana xinneessanu gaafa jarri gadi ba'anii suuraa muummee ministeeraa xinneessanu an dhaqee otoon imbaasiitti akkas jedhee maaliif waraqaadhaan mootummaan akka jarri na deeggaranuuf rakkoo dhufe hunda bira akka na bira dhaabbatan xalayaan galeeraaf kanaaf dhaqeetuun himadhee Oromoo himachuu ta'a jedheetan dhiise jarri garuu isiin saba keenya shamarranii utubuu qabna bira dhaabbachuu qabna hin jenne kana hunda na godhanii Oromoo dhaggeeffadhaa amma garuu eegan baafadhee himadhe rakkoon qabu hanga kanatti namni gadi bu'ee tarii